Muummeen ministeeraa dhiyeenya kana qondaaltota naannoo Tigraay sadarkaa federaalaatti muudu eegaluun dubbii garaa fidaatiin jiram. Yaadota kana hordofee xiinxaltoonnii fi namoonni siyaasaa tokko haasaa yeroo godhanii fi yeroo qeeqanii fi yeroo akka gaariitti fudhatanis dhaga'amaatiin jiram. Kanaa fi kanneen birootis qabanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin akka turtan asumaan sin affeera. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad qondaaltota naannoo Tigraay aangoo mootummaa federaalaatti muuduu hordofee yaadonni garaa irratti ka'aa jiraachuun ni beekama. Guyyaa kaleessaa Eebila 14 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootaatti Piroofeesar Kindiyyaa Gabrahiyoot gorsaa ministeera barnootaa ta'uun muudamuunis dhagahameetiin jira. Torbee darbe keessa ammoo pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ministeera dhimma Afrikaa bahaa ta'uudhaan yoo muudaman kuni kan jalqabaa ta'uunis dhagahameera. Muudamuun isaanii kanaanis gammachuu isaanitti dhagahamee fi hojii isaanii kallattiidhaan akka hojjetanii fi raawwii gaariin akka isarraa eeggamu dubbatanii turan. Obbo Geetaachoo Raddaa yeroo TPLF biyya bulchaa turetti aangoo cimaa kan qabanii fi akkasumas dubbii cimaa garaa dubbachuudhaan kan beekaman yommuu ta'u, erga waraanni walwaliinii TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti jalqabeem yaada Tigraayin fottoqsuu yookaan ammoo teessoo mootummaa federaalaa deebisanii qabachuu jedhuun qabsaa'aa turuun isaanis ni beekama. Kanumaan walqabatee waraanni walwaliinii yeroo xumuramu pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uunis filatamanii bulchaa turaniiru. Waraanni naannichaa jeeqaa xumuramuu hordofee muddama TPLF keessatti dhalateen Piroofeesar Kindiyyaa fi obbo Geetaachoo Raddaa garee tokko yoo ta'an, qondaaltota Tigraay keessaa mootummaa federaalaa waliin walitti dhufeenya gaarii qabu warra jedhaman keessaas maqaan isaanii jalqaba irratti eerama. Obbo Geetaachoo Raddaa Piroofeesar Kindiyyaa waliin mootummaa federaalaatti muddama argachuun ammoo dhiyeenya kana dubbii hamaa ta'eetiin jira. TPLF garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuun akkamitti ilaalamaa kan jedhu irratti siyaasa naannoo Tigraay keessatti itti dhiheenyaan kan hordofamu Daani'el Birhaanee namni jedhamu dubbateetiin jira. Kana akka xiinxalaatti yeroo kaasan yeroon bulchiinsa yeroo xumuramee fi bulchiinsa yeroo haaraan filatame kanatti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad aangoota naannoo Tigraay TPLF keessa turaniif aangoo kennuun ammoo waan gaarii akka ta'es xiinxaltoonni dubbataniitiin jiru. Akka isaan jedhanitti bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay irra deebi'ee kan hundaa'e kaasee bulchiinsi muummee ministeera Dr. Abiyyi Ahmad naannoo Tigraay irraa namoota aangoo federaalaatti barbaadanii fi gaafachaa turus TPLF garuu rincicaa akka ture himaniitiin jiru. Mootummaan yeroo erga hundaa'ee booda aangoo federaalaatti muuduudhaaf namoota ergaa kan jedhu gaafiin dhihaataa turus fakkeenyaaf komishinara itti aanaa komishinii haaromsa biyyaalessaaf namni gaafatamaa ture jechuudhaan namoonni akka jeneraal Tsaadiqaan fa'a gaafatamuun akka hin oolles dubbataniitiin jiran. Haa ta'u malee jeneraal Tsaadiqaan komishinara akka ta'uuf muummee ministeeraa haalaan kallattii gaafatanii kan turan jechuu yoo dubbatan jeneraalichi gama isaaniitiin kan hin barbaannee fi Tigraay irratti hojjechuu barbaada jechuudhaan ergasiis mootummaan federaalaa aangoo ministeerummaadhaaf Tigraay irraa nama gaafataa akka tures dubbatameetiin jira. Haa ta'u malee aangoonni naannoo Tigraayitti kaayyoo isaanii akka galmaan gahuu barbaadanii fi Tigraay irraa gara federaalaatti akka hin dhufneef kaayyoo kan qaban jechuu yoo ibsan naannoo Tigraay irraa namni mootummaa federaalaa damee hojjechuu hin qabu kan jedhu TPLF ifatti ejjennoo ibsuu baatus nama ofii erge malee akka hin taane kan barbaadu himameera. Ejjennoon garii Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el namni Tigraay irraa ta'e tokko federaala deemee akka hin hojjenne kan jechuu yommuu ta'u ifatti ejjennoo akkasii ibsuu baatus namni nuti akka gareetti yookaan TPLFitti filannee hin ergine mootummaa federaalaa keessa hojjechuu hin qabu kan jedhuun kaayyoo isaanii irratti cichaniiru. Muudamni obbo Geetaachoo Raddaa fa'aa akka isaan hin gammachiifnes yoo ibsan namoonni garaa yaada garaa irratti kennaatiin jiru. Yaada wal makaatu jira. Gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu garee warra badhaadhinnaa kan qeeqan yommuu ta'u namoonni kaan ammoo ilaalcha dhuunfaa isaanii irraa ka'uudhaan obbo Geetaachoon osoo mootummaa federaalaa seenuu baatee kan jedhus ni qabu. Kaan ammoo siyaasa gara fuulduraatti bakka inni dhiibbaa geessisuu danda'u argatee jira jechuunis yoo gammadan Geetaachoon aangoo federaalaa fayyadamuudhaan garee TPLF mataa isaa jabeeffachuu danda'a jechuu warri sodaa qabus ni jiru. Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'anii waggoota lamaan darbaniif yeroo hojjetaa turanitti hooggantoota TPLF wajjin atakaroo keessa galuudhaan hojiin hedduun jalaa danqamaa akka ture yeroo garaagaraatti dubbata. Inumaayyuu yaaliin ajjechaa si'a lama isarratti akka geggeeffamee fi osoo hin milkaa'in hafuus dhiheenya kana dubbatanii turan.
Torbee darbee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gorsa ofii gochuudhaan muuduun isaanii sochii siyaasaa naannoo Tigraayis ta'e Itoophiyaatti taasisan keessatti carraa guddaa akka isaaniif uumu kaasamee jira. Inumaayyuu garee TPLF kan ofii isaanii jabeeffachuuf carraa gaarii ta'uu malu jechuun yoo dubbatan yeroo itti aanutti garee TPLF kan mataa isaanii jabeessee itti fufuu yoo barbaade qabeenya mootummaatti dhimma bahuu danda'a fayyadamummaan isaas waan hin oolledha jechuunis shakkamuun isaanii hin oolle. Gama biraatiin obbo Geetaachoo Raddaan fa'aa aangoo federaalaa argachuu isaanii dhimma Tigraay ta'ee dhimmoota biroo hordofuunis ta'ee irratti hojjechuudhaaf carraa guddaa akka isaaniif uumu himamaatiin jira. Namoonni walitti qabuudhaaf dhimmoota garaagaraa hordofuuf waa'ee Tigraay ilaalchisee wantoota mari'atan waa'ee hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa fi dhimmoota akka tanaan irratti kan kallattiidhaan odeeffannoo isaanii waan argataniif isaaniif haala michuu uuma jechuunis ni dubbatu. Garee TPLF kan ofii geggeessuu itti fufsiisuu hin barbaadu yoo jedhe ammoo UN galuu yoo barbaade xiinxallaa ta'e hojjechuu yoo fedhes bakkuma amma jiruttis muudama kana irra turuu yoo barbaades carraa hedduu akka qabu xiinxaltoonni garaagaraa kaasaatiin jiru. Kun osuma kanaan jiru dhiheenya kana irra deddeebiidhaan ibsa baasutti kan jiru TPLF paanaaliin gamtaa Afrikaa hatattamaan walitti qabame raawwii waliigaltee Piriitooriyaa irratti akka mari'atus gaafateetiin jira. Durataa TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el haalota raawwii waliigaltee nagahaa Piriitooriyaa irratti jiru yaaddessaa waan tahaniif paanaalii gamtaa Afrikaa marii geggeessuu qaba jechuudhaan waamicha dhiheesseetiin jira. Durataan paartichaa waamicha kana kan dhiheessan Ebla 14 bara 2025 gamtaa Afrikaatti hoogganaa koree ergama kabachiisaa hordoffii fi mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa ta'uudhaan kan muudaman Meejara Jeneraal Samaada Alaadee waliin waajjira isaaniitti marii taasisaniin ta'uu paartichi beeksiseetiin jira. Dabratsiyoon marii kanarratti akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin hidhattoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ala jiran hanga ammaatti daangaa Tigraay gadhiisanii akka hin baane lammiileen buqqa'anii fi buqqa'an gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine akkasumas lafti Tigraay to'annoo wareertotaa jala jiru dubbachuu isaanii eerameetiin jira. Haa ta'u garuu wareertota kana eenyu jedhanii maqaa isaanii osoo hin dhahin irra yoo taran dura taa'an kun hanga ammaatti mariin siyaasaa akka hin jalqabne mallatteessaa waliigaltichaa kan ta'e TPLF seera qabeessummaa irraa haqame akka hin deebineefis itti himuu isaanii ibsa paartichi baaseen akeekatiin jira. Meejara Jeneraal Samaada Alaadeen kanaan dura hoogganaa argama gamtichaa kan turan yommuu ta'u Meejara Jeneraal Steefan Raadiinaa bakka bu'uudhaan kan muudaman ta'uunis eerameetiin jira. Koree ergama kabachiisaa hordoffii fi mirkaneessaa raawwii waliigaltee Piriitooriyaa gamtichaa dhugaa lafarra jiru ifatti adda baasuudhaan gabaasa isaa akka dhiheessu Dabratsiyoon Gabramikaa'el gaafachuu isaaniis ibsameetiin jira. Dabratsiyoon Gabramikaa'el marii kana irratti uummanni keenya wareertota jala jirus ta'ee buqqaatonni dhiheenyaa kana wabii gahaa malee gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an godhaman rakkoo guddaa keessa jiru jechuu isaanii odeeffannoo waajjirri isaanii baase irraa argachuun danda'amee jira. Gamtaa Afrikaatti hoogganaa koree ergama kabachiisaa hordoffii fi mirkaneessaa raawwii waliigaltee Piriitooriyaa ta'uudhaan haaraa kan muudaman Meejara Jeneraal Samaada Alaadee gama isaaniitiin haala lafarra jiru hordofuun gabaasa isaanii akka dhiheessanii fi TPLF wajjin ta'uudhaan hojii isaanii akka itti fufanis mirkaneessaniifiitiin jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay walgahii koree giddugaleessaa guyyoota 5 geggeessaa ture xumuruu hordofee Ebla 12 bara 2025 ibsa baasee mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsaa jira. Uummata Tigraayis dhiibaa jira jechuudhaan himachuudhaan ibsa isaanii kan dhiheenya kanaa tokko jedhanii jalqaban. Koree giddugaleessaa paartichaa haalli kan fooyya'u akka qabu kan amananii fi waliigaltee Piriitooriyaa kabajamee qaamonni waliigalticha mallatteessan lamaan marii siyaasaa waliigalteedhaan waliin hojjechuu akka qabus hubachiisaniiru. Kana malees mootummaan federaalaa labsii dambii fi qajeelfama uummata Tigraay irratti raawwatamu baasaa jira. Haalli inni yookaan mootummaan federaalaa qophaa'utti jiru murteessuu bal'inaan mul'achaa jira jechuunis qeeqa isaanii darbataatiin jiru. Oduu biraatiin baatiiwwan 8 darban keessatti alergii bunaa irraa galiin doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 fi miiliyoona 200 ol argamuun gabaafame. Baatiiwwan 8 darban buna toonii 200,000 fi 57 gabaa biyya alaatiif dhiheessuun galiin doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 fi miiliyoona 200 ol argamuunis himameetiin jira. Bara kana galii bunarraa argamu doolaara Ameerikaa biiliyoona 2 gahuudhaaf hojjetamaa jiraachuu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksisee jira.
Rakkoolee karooraa kanatti gufuu ta'uu danda'an furuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu Daayirektarri itti aanaa fi itti gaafatamaan damee bittaa fi gurgurtaa abbaa taayitichaa obbo Shaafee Umar himaniitiin jiru. Raawwiin yeroo karoorri qabame milkaa'uu akka danda'uuf agarsiisuu ta'uu eeranii hojimaanni rakkoolee qooda fudhattootaa gidduu jiru furuu dandeessisuu hojiirra oolfamaa akka jirus dubbatan. Saawud Arabiyaa, Jaarman, Ameerikaa, Beeljiyeem, Kooriyaa Kibbaa, Emireetota Araba Gamtoomanii, Xaaliyaan, Joordaan, Chaayinaa fi Jaappaan biyyoota buna Ameerikaa bituudhaan toora jalqabaa irratti hiriiran keessaa kanneen lakkaawaman kanniinidha. Gabaa Awustiraaliyaa, Raashaa fi Taayiwaan dabalatee biyyoota Eeshiyaa biroo keessatti eegaluufis hojjetamaa jiraachuunis ibsameetiin jira kan gabaasee miidiyaa mootummaati. Oduu biyya alaatti yoo dabarru xayyaarsamiin weellistuu Keetii Peerii dabalatee dubartoota 11 feetee gara hawaa balaliite daqiiqaa 11 booda dacheetti deebitee qubatte. Rookettiin dura isaa beekamaa Jeef Beezoo Bluu Origin weellistuu Keetii Peerii dabalatee dubartoota 11 feetee gara hawaa balaliite daqiiqaa 11 booda lafatti deebitee qubachuun dhagahamee jira. Imalli kun erga bara 1963 erga Sooviyeet dubartoonni qofti gara hawaa imalanii kan jalqabaati. Haa ta'u malee kun akka Sooviyeet sanitti osoo hin milkaa'in yoo hafum xiyyaarsameen Beezoo gaafa dachitti deebitee qubattuu lammaffaa irratti kan achi keessaa baatee weellistuun Keetii Peeriin akkuma lafa geetteen lafa dhungachuun ishee mul'ateera. Kun ammoo baguma deemuun nutti hafe waan jedhu fakkaata. Dachitti deebuu isaanii dura Keetiin xiyyaarsamii keessa teessee weellisaa akka turte kan himamu tarii osoo hawaa irra kan qubattu ta'ee weellistuu jalqaba hawaa irra qubatte ta'uunis ni galmeeffamaaf. Aljeeriyaan hojjettoonni imbaasii Faransaay 12 akka biyyaa bahan ajaja dabarsite. Aljeeriyaan hojjettoonni imbaasii Faransaay 12 sa'aatii 48 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ajaju ministeerri haajaa alaa Faransaay mirkaneessee jira. Jean-Noël Barrot sababni hojjettoonni ari'atamaniif qondaaltonni Aljeeriyaa sadii kan Faransaay jiran himatamuu isaanii ta'uu dubbataniiru. Hoogganaa qoonsilaa Aljeeriyaa Faransaayitti argamu dabalatee namootni sadii dhalataa Aljeeriyaa koolugaltummaan Faransaayitti argate tokko humnaan butuudhaaf yaaluudhaan shakkamanii himatni irratti hundaa'ee jira. Namni butame guyyaa tokko booda gadhiifamee mootummaa Aljeeriyaa qeequun beekama. Qondaaltonni Faransaay wiixataa akka ibsanitti biyyattii gadhiisanii gabaafaman qondaaltota ministeera dhimma alaa biyya keessaa akka dabalatu Ajaansi France Press maddeen wabeeffadheera jechuudhaan gabaasee jira. Baarot ibsa wiixataa baasaniin aanga'oonni Aljeeriyaa tarkaanfii ari'achuu kanaaf kan fudhatan kana akka dhiisan nan gaafadha garuu aanga'oota kana biyya isaanii keessaa baasutti yoo kan cichan ta'e garuu atattamaan deebii kennuu malee filannoo biraa hin qabu jechuun dheekkamsa biraa kaasee jira. Akka ministeerichi jedhanitti qondaaltonni isaanii akka mari'atan namootni sadii bara 2023 waggaa 2 dura keessa nama butanii turan jimaata darbe Paaris keessatti himannaan humnaan nama butu akka feeteen nama hidhu seeraan ala nama qabanii tursiisuu fi dhaaba shororkeessummaa waliin hojjetta jechuudhaan nama diraarsuunis dhihaateera jechuun himaniiru. Tiraamp Raashaa waliin waliigaluu dura Yukureeniin akka daawwatan Zeleniskiin waamicha godhan. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zeleniskiin Doonaald Tiraamp waraana dhaabuu irratti Raashaa waliin waliigaltee kamuu raawwachuu dura biyya isaanii akka daawwatan waamicha godhanii jiru. Zeleniskiin ergaa kana yeroo dabarsan adaraa murtee kamuu dura waliigaltee kamuu dura kottuutii uummata kana namoota nagahaa, loltoota, hospitaalota, manneen amantaa, ijoollee miidhaman yookaan du'anis ilaali jedhan sagantaa miidiyaa USCBS jedhamu irratti dubbataniin. Gaaffii fi deebiin kun kan gaggeeffame Raashaan haleellaa misaa'ilaa raawwatteen namoota 37 ajjeesuu fi 117 madeessuun dhagahamuu boodaadha. Haleellaa kana booda Doonaald Tiraamp yaada kennaniin haleellichi dogongoraan akka raawwatame ta'uun itti himamuu isaanii ibsan. Qaamni kana itti hime garuu eenyu akka jedhe Doonaald Tiraamp iccitiidhaan yoo qabatan Raashaan gama isheetiin haleellichi buufataalee waraanaa fi isaaniin wal qabatan irratti xiyyeeffachuu beeksifteerti. Doonaald Tiraamp haleellaa saniin hamaadha kan jedhan yoo ta'u dogoggora ta'uu itti himamuu isaa dubbatanii garuu immoo affeerraa Zeleniskii kana fudhachuu fi dhiisuu isaas hanga ammaatti ifatti wanti dubbatan hin jiru. Zeleniskiin akka waraanni Yukureen eegalee biyyoota lixaatti waywaatuun kan beekamuu fi keessattuu Ameerikaa fi Yuukeen akka waan kallattiidhaan lola keessatti hirmaataniitti ilaalamaa jiru. Walwaraanni Chaayinaa fi Ameerikaa qaraxa irratti hundaa'ee itti fufeera. Doonaald Tiraamp qaraxa dabalataa meeshaalee elektirooniksii Chaayinaa irra kaa'uudhaaf
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bilbiltoonni Chaayinaatti oomishamanii fi oomishaalee elektirooniksii kan qaraxarraa bilisa hin ta'in inumaayyuu qaraxa biraattu itti kaffalama jechuun dhaadatan. Jimaata darbe oomishaalee elektirooniksii qaraxa 145% kan keessatti hin hammatamne yommuu ta'u, wiixata kaleessaa ganama ammoo qoodni gabaa Awurooppaa hanga tokko dadammaqina agarsiiseera jechuun dubbatan. Doonaald Tiraamp Chaayinaan bulchiinsa isaa qaraxaan guutee guutummaa guututti akka dhiisan nagaafataniiru jedhan. Daandii isaa qajeelaa wal kabajuu irratti hundaa'eetti deebii ni deebisna jette Chaayinaan. Qondaaltonni Ameerikaa dilbata darbee oomishaalee qaraxaa 145 keessa hin galin jedhanii baasan kophaatti gibirri biraa akka irra kaahamu dubbataniiru. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa Pirezidaanti Tiraampiin akka kennamus eeggamaa jira. Ministeerri daldalaa US Howard Lutnick qoricha ofii keenya ni barbaannam samii kontiraaktarotaa fi elektirooniksiin ammoo itti fayyadamnus kan Ameerikaatti oomishaman akka ta'an barbaanna jedhan. Tiraamp walgahii isaanii nageenya biyyaalessaa dhimma taarifaa wal qabatu kan fuula duratti geggeessuuf jedhan irratti waa'ee samii kontiraaktarotaa fi dhiheessii oomishaalee elektirooniksiitti dubbannaa jedhanii haasa'aniiru. Samii kontiraaktaroonni oomisha elektirooniksii keessatti galtee baay'ee barbaachisaadha jedhaman keessaa isaan jalqabaati. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya